muslima ja'amnee yaamamuu malee beekamtii fi jabina akka kaleessaa sana erga dhabnee turre. Lubbuun jirra ifseena garuu osoo lubbuun jirru jiruurraa abdii murree qaatatuune. Nabiyyii kee hammaatii fi qabeenya keetii ol jaalattu san maqaa isaa balleeysanii suuraa isaa fokkisan. Dhiifama yaa ergamaa Rabbii, ummanni ati kaleessa isaan arguuf dharraatee imimmaan lolaaste sun arra akkan taane ta'ee jira. Maal eeyta? Maallaqa kuufattee naggada irratti maan bobbaane? Maal eeyta? Tokkummaan wal jaartee miidiyaalee ta'e maan cimsine? Maal eeyta? Haga yoom salphina keessa turtu?